Yoo yaa kam jirtu kabajamoo daawwattoota keenya nagaa keessanii ani nagaa koodha. Marre gaaras kuno deebi'ee dhufeen jira. Egaa arrama kan deebi'ee dhufu kan godhe maalodha? Akkuma poosterii irraa agartan faarfataa Daawit Girmaa faarsaa baay'ee namatti tolu baay'ee nama gammachiisu akkasumallee ergaa guddaa kan of keessaa qabu hojjetee jira. Anis kanaaf viidiyoo kana galgala keessa sa'aatii tokkoon faarsaan Daawit Girmaa sa'aatii 11 galakkifame ani immoo kunoo sa'aatii tokkoon viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Marre gaa kanaaf faarfannaan kun baay'ee natti tolee baay'ee na gammachiise. Kanaaf faarfannaan kun ergaa kun namoota baay'ee bukkee dafee qaqqabu jedhetan video kana isinii waraabaa jira waan ta'eef namoonni na jaallatanii namoonni video kana jaallatanii video kana like godha. YouTube kana namoonni subscribe godhan subscribe gochuun na hordofaa isin jedha. Walumaan gara video keenyaatti dabarru. Ay carraako wayyo carraako akkasina goote ay ya carraako jecha kan carraaktu kan ce'uuf jecha corroo kadaaktu siga era guyyaa siga era yannaa ke Yesuus dhagayeera. Obboleecha koo maaliif harta maaliif taphasaa cofta waan darbuuf jettee maaf utaaltee galaana of nyaachifta. Isime ati waan anta hin beektu. Hunduu darbuuf goggodaana. Ati maaliif akkas jettee? Guyyaa du'aan beekaniiti. Isi gooftaa Yesuusin naa wayyu. Yaa kodeetii yoon akkam jedhee hime sii gala. Ammallee naa galaa jira. Mee namni Yesuusin amanate maal ta'a? Namni Yesuus amanee lubbuusaa fayyaa. Turi mee gaaffii tokkoon qaba. Kan cubbamoota qulleessu immoo eenyudha? Isa kan cubbamoota qulleechuu kan wanjoo hunkuteechuu bulleechuu. Amma isaan ittiin morkatamuure. Itti morkatamu eenyutti qoosu isa kan mataa du'aa dhodhoosu. Turi mee mayyuu nama tokko hin galle. Maqaansaa immoo eenyudha? Yesuus Kiristoos maqaansa warra sattamanan ifa baasa. Wow dhugaa jette. Mee kan bira maaltu hafere dubbadhu ka? Hundaan dubbatanii beeki dugdaan gatanii beeki. Tole. Ijjiitii kee golaan baasiini adaraa kee garaarraasiini. Amma Yesuusin qabaannaan naga aare. Yesuusin qabaannaan si ga'aati maqaa isaatiin du'aatu ka'aati. Amma namni Yesuusin qabu hin kasaaruure. Hin kasaaru namni itti warroome wallaalaan isa waame qaroome. Wow dhugaa jette. Amma ani gammadee basha'uu barbaada kanaafiyyuu maal gochuun qaba? Gammadee basha'uu hedda yoona nasifeeffadhu waan tokko goona. Tole maal goonu? Walumaa gallameen dallaniini gadda keena beekiyaniini. Lakkii garuu ani sin shakke. Marrumaan ka'umaa na ilaalu dubbadheera dhugaa kana naalu dirqamaan miti jaalalumaani si eegaa jira kottumaani. Akkas taanaan walii galla. Garuu mee nama soorome waaqayyoon hin qabneen Yesuusin hin qabneef maal jechuu barbaadda? Namni soorome garuu yoo Yesuusin amanuu dide gammachuun qabu harkumaan gadadoo gola isaa fide. Mee addunyaan kun maal nama gooti? Addunyaan kun baa nama baachisa amanaaf galee ilma waaqaatu deegaa jiraachisa. Gammachuun aduu gadi kun hammamii? Wanta aduu gadi gammachuun shimichuu gadda baay'ata obsi eeggatu guyyaa tokko gooftaan keessi yaadata. Amma Yesuus kun maallaqas birris qabeenyas manas waan hundumaa naaf liqeessu. Inni beellaata malee liqeechu baryonnaa namaa kennuun xinneechu isa kan cubbamoota qulleechu kan wanjoo hunkuteechu bulleechu. Amma ittiin morkatamu jetteere. Itti morkatamu eenyutti qoosu isa kan mataa du'aa dhodhoosu. Yesuus Kiristoos maqaansa warra sattamanan ifa baasa. 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 Egaa viidiyoo keenyatti akkasinitti gammadaniif irraa baratan abdii guddaa isinirraa qaba. Ammallee egaa viidiyoo tokko duraan faarfataa Daawit Girmaa irratti hojjedheen jira waan ta'eef isa daawwannee walitti deebina. Faarfataa Daawit Girmaa biyyi lafaa kun maal nama qabsiisa? Shilli birri badu'aa nama qabsiisa sessekeedhuma qalbii nama dhabsiisa. Mee warra torbee kana si qeeqasii hamachaa turanii maal jettame? Maal kan duutanii guyyaadhuma saafaanii lubbuu keessan hin balleessin hawaasaanii. Nama tokkotti garuu fayyinni kun farankaa xiqqootti fakkaata. Mee fayyinni kun adoo farankaan taate yoona yoo wana biyyeen hunduma nyaate.
Yesuusin malee furmaanni jiraare. Yesuusi malee bari furmaanni jiru. Yesuusi malee bari furmaanni jiru. Kanneen namanii du'a lubbuun gidiru. Biyyi lafaa kun maal nama godha? Asobeefa bakkeechee bara jireenya kefaala. Madadee goguuf jira kabaala. Garaan nama hundumaa keessi isaa akkamii? Ahuntuu keechi garaan nama hundaa bee madaadha. Garii kamtu keessi isaa nagaadha ree? Agarii Yesuusi waammatu nagaadha. Akkasana ni mokka'ee manure. Adara manii cike tana dhiisi. Addunyaa mamii cimina keetta agarsiisi. Golfaa bara kee gaadhu dhabansiisi. Dhiisi biyya lafaa naa wayyaa. Olfisiisa bishaan nama nyaata. Maaloo gootee kiyya maagoo waataata. Please na dhiisi biyyuma lafaa naa wayyaa. Maaloo makkana taata. Dubbiin akka irraa biti beenuun faata. Garuu manni isaa barcuma baay'ee qabaa kan naga'u. Barcuma baay'ee qaba koottaa maddisa. Jireenyi isa biraa akkamire? Jireenyi isa biraa bara 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 bara. Jireenyi isa biraa bara 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 bara. Kanaaf horii maaloo goonu? Yesuusin fayyisaa kana bara. Tole murteetta miti. Maaloo ani meegama koo. Tole ani dhufaan jira. Barcuma baay'ee qaba koottaa maddisa. Aduun dukkanaa umaraa galgallisa. Egaa qophiin keenya irraa kana fakkaata ture akkasitti gammadaniif irraa barattan abdii guddaa isin irraa qaba. Namoonni subscribe godhan subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like godhaatii na jajjabeessaa isiniin jedha. Amma qophii biraadhaa walitti deebinutti nagaan naa turaa isinin jaalladha. Isin jaallatamtoota.